Olchada, 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 Olchada. Humni sa Olchada, makan sa Olchada. Humni sa Olchada, makan sa Olchada. Humni sa Olchada. Makan keessan eenyu eessarraa dhuftanii? Maqaan koo Kibbineeshin jedhama. Kan inni dhufee asuma Gudaridha. Mee Waaqayyo lafa kanatti maal isinii godhee maal dhugaa baatu? Waaqayyo lafa kanatti yeroo baay'ee wanta gurguddaa naaf godhe. Ani Dhuga-Baatii mana kanatti namoonni baay'een na beektu. Mana kanatti yeroo lammaffaan dhugaa ba'a waa'ee mucaa kanaatiif jechuudha. Mucaan koo kana duras madooftee tortortee kan namni kana baattee midhaan nyaatta jedhee namni hundumtuu natti raajeffate mana yaala hin geessu jedhee mana kana fidee mana kanatti naaf fayyite. Ammas immoo namoonni baay'een gaafsana na argitanii jirtu. Mee du'aan hinkaa du'aan fayyeetu baatamee deebama nama gadda taa'udha malee nama dhufee dura keessan dhaabbatu miti. Mee Waaqayyoon naa galateeffadha. Ilillee guddaa kunni dhangalaafnu Waaqayyoof. Eeshi waan mucaan kee taate gaggabaabsi nutti. Mucaan koo gaafa sanyoo torban lamaan kaleessaa halkan guyyaa fayyaadhuma ishii taphachaa oolte. Halkan nagaadhuma ishii raftee halkan keessaa sa'aatii 9 yeroo geessu irriba keessaa kaatee na waamte. Na waamnaan maal taate jedhee yeroon ka'u ka'ii taa'i jette. Eshi jedhee yeroon ka'ee taa'u abbas kaastee nulachuun taa'a jettee nan taphadha malee jettee mi'a isattiin guyyaa taphachaa oolte fidi jette. Ittiin kennee kanatu ciisaa isin kaasaa? Na waamte immaa jette. Oo jennaan ka'ii taa'i jette. Maal taate mucaan koo jedhee eshi jedhee yeroon ka'ee taa'u mi'a fidi jennaani fidi jette fuuldura ishii jira ittiin kennee waliin reebdeetuma taphattu bakka waanuma tokko waanuma dhibeeyyuu hin qabdu hin ciisna naan jette ishuma kanatu eshi jedhee yeroo nani gadi ciisu abbaan hin rafe natti fakkaataan hirribni na qabuu didee ishiin na tuttuqxii hirribni qabuu didee bakka wallaltii waan jettu wallaaltee achi akkas yeroon gadi ciisu gizee lama wayii akkas harka koo na rukutti. Achi maal taate mucaan jedhee yeroon akkas ilaalu mucaan koo du'aadha. Mee Waaqayyoon ni du'a nama oolchu inni hafuura namatti deebisu. Mee Waaqayyoon naa galateeffadhaa mee. Jajjabaadhu amma. Achumaan yeroo sana anoo ka'ee tanan olin fuudhee omaan jettu na waamee isa dura na waatu dura na waamtu xaxxettee. Tiraasittaan hirkisee yeroon hirkisu asii kaatee bakka akka sana dheerattee abbaan waamee yeroon abba waamu bakka gogdeetti gorora wayii bakka mangaagaa ishii lamaan kana bukkeerra yaa'a. Achi inni ka'ee dubbachuu dadhabee ol fuudhee harkaa butee tanan fidiin jedhe Waaqayyoon jedhe waan biraas hin dubbanne yaa Waaqayyo fedha kee naa kennite ani naa kenni jedhee sin dirqamsiisne yaa gooftaa yoo fedha kee ta'e fudhadhu yoo immoo kan keeti naan jette hafuuratti naaf deebisi jedhee tanan. Halkan sa'aatii 9 mucaa fudhadhee tanani kootii wayii fannifamee jira carqiitti nuffisne kootii bichaadhaan fudhadhee tanani mana obboleessa koo lafa daqiiqaa 10 wayii ta'u halkan sa'aatii 9 mee yaa saba Waaqayyoo dhalli nama maraachiti maraatummaa namaa oolcha Waaqayyoon galateeffadhaa mee. Achi yeroon daandii walakkaa ga'u akka hafuura ishii deebisuu taate du'aadha egaa. Anoo nayeetaan ofirraa qabee yeroon ilaalu dhaqni ishii dafquu jammare obboleessa koo kana biraan ga'ee tanani lafa ciibse yeroon lafa ciibsu ishiinoo hin raftee sa'aatii 11 yeroo ta'u of bartee hin amanneeyyuu yoo mana bari'a jedheen eegee waa'ee mana kimii waa'ee maalis natti hin mul'anne fudhadheen oolchaa dhaloota dhaqan jedheen heeshi jedhee furannee mana kana dhufne ila walakkaa sana taa'aa jirra achi marii marra'ee yeroodhuma kiiboordiin asii rukutamuu jammaru. Akkuma galgalaa sanatti wareertee kaatee hin diriirte bakka yeroo ishii hin diriirtu akkuma galgalaa sanatti jajjabaadheedhuma Waaqayyootti abdadheen isa harkaa fudhadhee tane karaa sanaan baheen na fiige asii achee yeroon fiiguu natti dhufnaanani ittan kenne ta'ee lafatti na'ee ta'een beeku akkasuma jala yeroon qabu gizeenuma tokko jedhanii yeroo afuufan egaa fuulli ishiin iddoo kana akkana darbee ijji ishee achi darbee waan ta'e goggodhee wal jala daddabarsee achiinani. Ani waanuma ta'een beeku namoonni baay'een as keessaa nu faana ba'anii daaqonaatiin jirti achi nu faana ba'anii isaan nu faana dhaqanii isaanuu ofii isaaniitii ani qosoqqosuu hin dandeenye homaa gochuu hin dandeenye raajiitti nu qosoqqosanii nu waamanii raajiin kadhatanii fi zayitiitti dibanii
afurri ishiin dura badee sitti deebi'ee fudhadhee mana kiimii. Mee harka keenya walitti tumne galateeffannoo al takka waaqayyoon haleluuyaa. Isa afuura bade deebisu isa lubbuu bade iddootti deebisu waan haaraa gochuu isa danda'u harka keenya mataa garraatti ol kaafne walitti tumne waaqayyoon galateeffannu. Achi fudhadhee mana kiimii qeerroo nan dhaqee yeroo dhaqu marfee yeroo tokko gizee waraananii lama waraananii achi fudhadhee nan deemee marfee ajajanii fi marfee sanas miti mana kanatti zayitiin sun tuqee afaan ishiin dalga jallates ijji ishiin oddoo isaatii bades hin deebi'ee waaqayyo mana kanatti du'aa fayyisaa du'aatu naaf fayye ani nama baate walakkaa keessan dhaabatu miti saba waaqayyo nama gadda taa'uun tureeyyu waaqayyo isa dhala baachisee mana kanatti namni maseeneen beekun dhala malee inni du'aa baatee dhufe fayyaa furatee gala mee mana kanaafis waaqayyoofis anaafis galata jedhame. Erga gaafa danatti raajiin harka irra kaanii zayitiitti naqanii aannan isheetti zayitii kana hundumaa harka dibdee fuutee addanaa baatee booddee hamma guyyaa irraatti mucaa keetti gaggabdoon akkas yookaan wanti kaleessa irratti argitetti deebi'een beeku hamma irraatti mucaan kee nagaatti ture jechuudha. Nagaashiiti dura nan sodaadha yoo ishiin rafteeyyuu akkanuma taatiin jedhanan shakka garuu waaqayyo shakkis keessa kooti balleessee amma abdiidhaan mucaan koos nagaashiiti erga gaafa mana kanaa fuudhee baheeti omaasiin sodaadhu ishiinis fayyaashiiti raftee akkaatii hin taphatti waanuma akkasiyyuu irratti hin arginu. Homtuun jiru jechuudha. Homtuun jiru mucaan ililchinu waaqayyoof. Meesa dhumaa namoota akka kee rakkina qabaniif dhaamsa gabaabaa maalii qabdaate maal jetta namoota akka kee dhiphataniif? Namoota akka koo dhiphatanii dhibeedhaafis madaadhaafis waaqayyo mana kanatti madaa godaannisa hin qabne nama fayyisa. Dhibbamas baattanii yoo dhuftanii waaqayyo du'aa baachisee naman galchu du'aatti afuura deebisa warra akka koo rakkattan mana kana koottaa oolchaa dhalootaatti if fayyitu du'aatu sinii fayyaa du'aatu ka'a siniin jedha.